Our students akkam jirtu barattoota nagaa keessanii iddoo isin jirtan hundumatti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a mata duree adaptation and mitigation strategies on climate change jedhu jalaa gaaffii baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'an tiraansii irratti dhufu jedhamanii yaadaman gaaffii 12 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis viidiyoo kana waliin qayyabannaa keessan akka cimsitan gamanumaan isin gaafadha. እንደምናችሁ ተማሪዎች ሰላም ናችሁ? ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ አዳፕቴሽን ኤንድ ሚቲጌሽን ስትራቴጂስ ኦን ክላይሜት ቼንጅ በሚለው ርዕስ ስር 12 የተመራረጡ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ከኔ ጋር እንድታጠኑ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። 2.5 Adaptation and mitigation strategies to address climate change. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the following is an example of a climate change adaptation strategy? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa fakkeenya climate change adaptation kan ta'e kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የክላይሜት ቼንጅ አዳፕቴሽን ምሳሌ የሆነው የቱ ነው? ኤ ፕላንቲንግ ሞር ትሪስ ቱ አብዘርቭ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ቢ ቢልዲንግ ፍሌድ ዲፌንስ አላንግ ኮስት ላይንስ፣ ሲ ስዊችንግ ቱ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ፣ ዲ ኢንክሪዚንግ ፎሲል ፊውል ፕሮዳክሽን። Question number 2. What is the primary goal of climate change mitigation? A. To completely eliminate all human activities. B. To reduce greenhouse gas emissions and prevent extreme global warming. C. To create the planet's temperature. D. To use more fossil fuels. Barattoota deebii keessan waraqaa xiqqoo isin cinaa jirtu irratti qabattaniittu ተማሪዎች መልሳችሁን ካጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ ይዛችኋል። በጣም ጥሩ። Question number 1 asks about the climate change adaptation. What is climate change adaptation? What is climate change mitigation? Let me give you some hints about mitigation. Is intended to reduce or prevent the root cause of climate change. sababa jijjiirama qilleensaa reediዩስ gochuu orkuudha ካዮን ሚቲጌሽን ምንድን ነው? የአየር ለውጥ እና መሰረታዊ ምክንያቶችን መቀነስ ወይም ደግሞ ከናካቴው መከልከል። አጌን ሺፍቲንግ ቱ ሪኒዋብል ኤነርጂ ሶርስስ gara itti fayyadama humnoota haaromfamuu danda'anitti of jijjiiru. Fakkeenyaaf humna qilleensaatiin annisaa uumuu, soolaarii aduudhaan annisaa uumuu fi itti fayyadamu። የከሰል ድንጋይ በማቃጠል ከምንጠቀም፣ ነዳጆችን ከምንጠቀም፣ ሌሎች በካይ ነገሮችን ከምንጠቀም ታዳሽ ኃይሎች ወደ ሆኑት ወደ ነፋስ ኃይልና ሶላር ኤነርጂ መዞር። Another enhancing energy efficiency like that of reforestation to observe carbon dioxide. kuufama carbon dioxide observe gochuudhaaf sink gochuudhaaf irra deddeebiidhaan biqiloota kunuunsuu dhaabuu። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክምችትን ለመቀነስ እጽዋትን መትከል። implementing carbon capture and storage technologies are categorized to what? mitigation. እነዚህ በሚቲጌሽን ስር ይካተታሉ። ሚቲጌሽን ይጀለጥ ቆደም አዳፕቴሽን ይማልን። አዳፕቴሽን ምንድነው? what is adaptation? is used to adjust to the current and also expected effects of climate change. ወደፊት ሊመጣ በሚችለው እና አሁን ተከስቶ ባለው የአየር ለውጥ ራስን ማመቻቸት፣ ስነልቦናዊ ዝግጅት ማድረግ። ኦፍ ሚጄሰኒ በላ አመልፉ ደንደው ጀላ ኦሉ ቆጴ ጢንሰሙ ቀባቹ ዲባ ጅጅረም ቅሌንሳትን ኡፉ ጀላ ኦፍ ኤጉ especially helping communities and also ecosystem cope with its impacts by building sea walls to protect against the rising sea level, especially to the coastal areas, improving water management systems to handle droughts, developing drought resilient crops, and modifying infrastructures to withstand extreme weather. biqiloota nyaataaf oolan gogiinsa dandamachuu danda'an ilmi namaa beelaan akka rukutamneef jechuudha። በረሃብ ህዝቡ እንዳይጠቃ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ አዝርዕቶችን መዝራት
መሰረተ ልማቶችን ማሻሻል፣ bu'uuraalee misoomaa fooyyessuu fi kanaaf kan kana fakkaatan adaptation jedhamu. So the correct answer is B. The only climate change adaptation strategy is building flood defense along coastlines, while switching to electric vehicles and planting more trees to absorb carbon dioxide are mitigation. Irra kan jiruu fi siirra kan jiru mitigationidha. Itoo akkas jedhee nu gaafate yoo ta'e, which of the following is an example of a climate change mitigation strategy itoo jedhee yoo ta'e, innis siinis deebii ta'u. እንዲህ ብሎ ጠይቆም ቢሆን which of the following is an example of climate change mitigation strategy ብሎ ጠይቆም ቢሆን ኤም ሲም መልስ ይሆናሉ። ስዊቺንግ ማለት ምን ማለት ነው? ሪፕሌስ ማድረግ ነው፣ መተካት። በከሰል ድንጋይ ስንጠቀም የነበረ ከሆነ ወደ ነፋስ ኃይል መዞር ስዊቺንግ jechuun bakka buusuu jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa cilee gubnee fayyadamaa turre yoo ta'e madda annisaa keenya gara humna qilleensaatti jijjiiruu danda'u. Planting more trees to absorb carbon dioxide sink gochuudhaaf sequestration kaarbanii gaggeessuudhaaf mukeewwan dhaabuu mitigationidha. Increasing fossil fuel production kan jedhu maal immiit gochuudha, faaluudha inni kun. D immiit ማድረግ ነው፣ መበከል ነው። So what is building flood defense along coastline? Building flood defense along coastline involves one, constructing structure or implementing natural systems to protect coastal areas from flooding, especially caused by the rising of the sea wall, and also storms, aimed to reduce what? The impact of climate change on coastal communities and ecosystems. Okay, ግድቦችን መስራት building flood defense jechuun bishaan yaa'ee uummata lafa dakee keessa jiru miidhuu danda'u ittisuudhaaf hidha adda addaa hidhuu. The answer for question number 2 is to reduce greenhouse gas emission and prevent extreme global warming is the primary goal of climate change mitigation. Here asitti maal jenneerra? Mitigation jechuun reduce or prevent the root cause of climate change jenneerra. Itti fayyadama annisaa qilleensa faalaa turan sana gara fooyya'aa fi humnoota haaromfamuu danda'anitti jijjiiruudhaan miidhama naannoo irratti dhufu xiqqeessuu danda'uun maal jedhama inneerra? Mitigation jedhama jenne. So the correct answer is B. Reducing global temperature rise is one, by promoting renewable energy. Humnoota haaromfamuu danda'an itti fayyadama keenya cimsuudhaan. Enhancing carbon sinks, kuufama kaarbanii atmosfeera keessaa xuuxuu danda'u. Improve energy efficiency. Protect ecosystems and biodiversities are steps that are taken to apply climate change mitigation. ታዳሽ ኃይሎችን መጠቀም ማበረታታት፣ ካርበን ከከባቢ አየር እንዲመጠጥ ማድረግ። ኢምፕሩቭ ኢነርጂ ኤፊሽንሲ፣ የኃይሎቻችንን አቅም ማሳደግ። ስነ ምህዳርን መጠበቅ፣ ስርና ኢኮ ኤጉ እንደዚህ ላይ። Question number 3. What is a carbon sink in the context of climate change? A source of greenhouse gas emission. B. A process of absorbing more greenhouse gases. C. A type of renewable energy. D. A method of producing fossil fuels. Question number 4. Which of the following is not a greenhouse gas? A. Carbon dioxide. B. Methane. C. Water vapor. D. Oxygen. barattoota deebii keessan qabachuun dagatinaa ተማሪዎች መልሶቻችሁን መያዝ አትዘናጉ። Okay, what is carbon sink? Carbon sink is a process of absorbing more greenhouse gases from the atmosphere. So the correct answer is B. How we can
reduce the storage of carbon dioxide from the atmosphere by sinking a carbon via planting trees. In the context of climate change, carbon sink refers to any system or process that absorbs more greenhouse gases, such as carbon dioxide, from what? From the atmosphere than it releases. Kuufama carbon dioxide atmosphere keessa jiru xuuxuudhaan hanga isaa xiqqeessuun maal jedhama? Carbon sink jedhama. የካርበን ዳይኦክሳይድን ክምችት ከከባቢ አየር ውስጥ በመምጠጥ እንዲቀነስ ማድረግ ካርበን ሲንክ ይባላል። ይህም ደግሞ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው እጽዋትን በመትከል ደንን በማልማት ነው። biqiloota dhaabuudhaan, kunuunsuudhaan, laggeen yookiin qaamni bishaanii akka hin gogne gochuudhaan የውሃ አካላት እንዳይደርቁ በማድረግ እነዚህን እርምጃዎች መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። Question number 4. Which of the following is not a greenhouse gas? Greenhouse gas ያልሆነው የቱ ነው? Greenhouse gas kan hin taane kanneen armaan gadii keessaa kami? Oxygen is not a greenhouse gas, but carbon dioxide, methane, water vapor are a greenhouse gas. What are the gases which are free from greenhouse gases? It is better to see here. ከግሪንሃውስ ጋስ ነፃ የሆኑ ጋሶች እነማን ናቸው? ግሪንሃውስ ጋሲ ከኒንተኢን ጋሶን ኢሳን ከን 1 ኦክሲጅን፣ 2 ናይትሮጅን፣ 3 argon are free from greenhouse gases. Question number 5. Which of these actions is an example of climate change mitigation? Barattoota gaaffii tokkoffaa irratti akkasumas gaaffii lammaffaa irratti sirriitti ibsineerra. Kanaaf gochaa isa kamtu climate change mitigationidha? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የትኛው ተግባር ክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን ይባላል? በአንደኛ ጥያቄና ሁለተኛ ጥያቄ ስር በደንብ አይተናቸዋል። ኤ using more water for irrigation, B reducing fossil fuel use in transportation, C increasing livestock farming, D cutting down forests. Reducing fossil fuel use in transportation is a mitigation. Why? It is the decreasing effect of the coming vulnerability. ሊመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ምክንያት የሚሆነውን መቀነስ ነው። miidhaa dhufuu danda'u xiqqeessuudhaaf sababa miidhaa fiduu danda'u sana xiqqeessu. Okay, so the answer is B. Here, switching to renewable energy, reforestation and afforestation, energy efficiency implementation are the mitigation strategies. mitigation strategy የሆኑ እነዚህ ናቸው። switching to renewable energy. switching to renewable energy ማለት ታዳሽ ወደ ሆኑና አካባቢ መበከል ወደማይችሉት መቀየር ማለት ነው። switching to renewable energy gaafa jennu kanneen naannoo miidhan faalan itti fayyadamaa turre san kanneen naannoo miidhuu hin dandeenyetti jijjiiruu danda'u. Fakkeenyaaf dhagaa cilee gubuudhaan annisaa argachaa turre yoo ta'e humnoota haaromfamuu danda'an kanneen akka humna qilleensaatti fayyadamuudhaan annisaa argachuu danda'u. Question number 6. The Paris Agreement aims to limit global temperature rise to a below 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, B above 3 degrees Celsius, C below 2 degrees Celsius with efforts to limit to 1.5 degrees Celsius, D below 4 degrees Celsius. So the correct answer is
below 2 degrees Celsius with efforts to limit to its 1.5 degrees Celsius. So the correct answer is C. Question number 7. Which of the following is considered as a carbon sink? Akka carbon sinkiitti kan ilaalamu kami? እንደ ካርበን ሲንክ የሚታየው የቱ ነው? ኤ ፋክተሪስ፣ ቢ ካርስ፣ ሲ ፎረስትስ፣ ዲ ፓወር ፕላንትስ። ካርበን ሲንክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መጀመሪያ ላይ አይተናል። ካርበን ሲንክ jechuun maal jechuudha kan jedhu dura ilaalleerra. Kaarban siink jechuun tuulama yookiin walitti qabama kaarbanii naannoo qilleensaa keessa jiru maal gochuu? xiqqeessuu በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የካርበን ክምችት መቀነስ ምን ይባላል? ካርበን ሲንክ ይባላል። So what are the carbon sinks? Forest, oceans, soil, peatlands and wetlands are carbon sink strategies. Okay, forest bosonni carbon sinkiidhaaf baay'ee barbaachisaadha. Sana jechuun kaarbaniin akka dhidhimu gochuudhaaf የካርበን ክምችት እንዲወድም ለማድረግ እጽዋትን መትከል። ውቅያኖስ መኖር አለበት። ካርበንን ሲኩስትሬት ያደርጋል። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ። So the correct answer is C. Question number 8. Which one of the following is used to reduce greenhouse gas in agriculture? በእርሻ ውስጥ ግሪን ሃውስ ጋስን መቀነስ የሚችለው የቱ ነው? hojii qonnaa keessatti ግሪን ሃውስ gaasii xiqqeessuudhaaf kan oolu isa kami? A. Increase the use of fertilizers. B. Use sustainable farming practices. C. Raise more livestock. D. Use more water resources. Question number 9. What is the purpose of carbon pricing mechanism like carbon taxes? faayidaan gibira kaarbanii maalin? A. To increase carbon emissions. B. To encourage higher use of fossil fuels. C. To discourage carbon emissions by making them more costly. D. To make renewable energy less affordable. Question number 10. Which of the following is not a strategy for climate change mitigation? አጃይባል በጣም የሚገርም ነው። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የትኛው የክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ አይደለም? kanneen armaan gaditti eeraman keessaa kamtu strategy climate change mitigation miti? A. Switching to renewable energy sources. B. Increasing fossil fuel extraction. C. Implementing energy efficiency measures. D. Protecting and restoring forests. barattoota deebii keessan qabachaa jirtu baay'ee gaariidha. So deebiin lakkoofsa 8ffaa maal ta'a? Which one of the following is used to reduce greenhouse gases in agriculture? Using sustainable farming practices by different mechanisms like that of allowing rest for the land, crop rotation, using traditional fertilizers than artificial fertilizers such as cow dungs and the residues of plants. lafa qonnu sana eeyyama kennuu fi lafa baasuu. lammaffaan biqiloota gabbina biyyeedhaaf oolan facaasuu kanneen akka baaqalaa, kanneen akka ataraa, kanneen akka nuugii ለአፈሩ ለምነት የሚጨምሩ አዝርቶችን እንደነ ባቀላ፣ እንደነ አተር፣ እንደነ ኑግ መዝራት መቻል። መሬቱን በየዓመቱ በተከታታይነት አለማረስ፣ እረፍት መስጠት፣ ግሪን ሃውስ ጋስን
ለመቀነስ የእርሻ ጥቅም ነው ማለት ነው። qilleensa greenhouse gaasii xiqqeessuudhaaf faayidaa qonnaati jechuudha. The correct answer is B. Question number 9. What is the purpose of carbon pricing mechanism like carbon taxes? This is very important to decrease the emission of carbon to the atmosphere. ከፍተኛ የሆነ የካርበንን ልቀት በሚለቁ መጠን ገንዘብ ማስከፈል አንደኛ ገቢ ማስገኛ ይሆናል። ገቢ ከተገኘ እነዚህን የተለቀቁትን የካርበን ክምችቶች ለመቀነስ ደኖችን ማልማት ይቻላል። ሁለተኛ ባለድርጅቶቹ የካርበን ልቀትን በከፍተኛ ወደ ከባቢ አየር የሚለቁ የሚበትኑ አካላት የተጣለባቸውን ግብር ከፍተኛ በማድረግ ሊለቁ የሚችሉ የካርበን ክምችትን እንዲቀንሱ ማድረግ hangam kaarbanii gara atmosferaatti gad dhiisu kan jedhu herreguudhaan akka isaan to'achuu danda'aniidhaaf gibira guddaa akka isaan kaffalan gochuudha. So the correct answer is C. Question number 10. Which of the following is not a strategy for climate change mitigation? Increasing fossil fuel extraction is not mitigation, but it is more producing greenhouse gases. So the correct answer is B. While the others are mitigational activities. warri kaan mitigational activity dha. ሌሎቹ mitigational activityዎች ናቸው ግን B እንደውም የካርበንን ክምችት የሚያበዛ ነው። walitti qabama kaarbenii qilleensa naannoo keessatti baay'isuudha B'n. Barattoota nootii kana dubbisaa daqiiqaa muraasa isiniif kenna. Deebii keessanii lakkoofsa 9 fi lakkoofsa 10 fi barbaachisaadha waan ta'eedhaaf. Kana qayyabachuun qophii qormaata keessanii daree keessaafis ta'ee qormaata xumura barnoota sadarkaa lammaffaadhaaf isin gargaara. ጥያቄ 11. What is the purpose of carbon capture and storage technology? A. Capture carbon dioxide emissions from the atmosphere and store them underground. B. Increase fossil fuel extraction. C. Boost agricultural production. D. Reduce water pollution. Question number 12. Which of the following is an adaptation strategy to help coastal areas cope with rising sea level? A. Switching to electric vehicles. B. Building seawalls and levees. C. Increasing industrial output. D. Expanding fossil fuel production. The answer for question number 11 is A. The purpose of carbon capture and storage technology is to capture carbon dioxide emissions from the atmosphere and also store them underground. Lafa jalatti akka kaarbaniin walitti qabamu gochuu, qilleensa naannoo keessaatii walitti sassaabuun xiqqeessuu, ከከባቢ አየር ውስጥ የካርበን ዳይኦክሳይድን ክምችት መቀነስ እንዲሁም ከመሬት ስር እንዲከማች ማድረግ። ይህም አንደኛ ለአፈር ለምነት በጣም አስፈላጊ ነው። አንደርግራውንዲቲ ወልቲ ቀብነ ጋፈ ጀኑ ገቢነ ብየፍለ ባየ በርባቺሳዳ ካርበኒን ጀቹudha. Question number 12. The answer is building seawalls and levees. keessattuu galaanonni sababa baquu cabbiidhaan guutanii yaa'insa gara lafa dakeetitti akka hin gooneedhaaf wantoota yaa'insa isaanii ittisan ijaaru. ውቅያኖስ በበረዶ መቅለጥ ምክንያት ሞልቶ ወደ ዝቅተኛ የመሬት አቀማመጥ እንዳይፈስ እንዳይጎርፍ ለማድረግ ግድቦችን መስራት። ሂዳወን ኢጃሩ። Levees is constructed along the river, lakes or coastline to prevent what? Flooding. Lola or kudaf. So the correct answer is B.
Chaanaalii keessan Ji'oolessan 17 Tiyuubii waan daawwattaniif galatooma. Ji'oolessan 17 Tiyuub chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Ji'oolessan 17 Tiyuub chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu.